Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keelii tokko akkam jirtu nageenya rabbii bakkuma jirtan isin akka qabu jecha. Egaa har'a viidiyoo tokko qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Dhiifama iddoo isin irraa turreetiin jira. Sababa tokko jechaadha waan natti hin tollee fi isin irraa fagaadhe jechaadha. Amma immoo deebi'eetiin dhufeetiin jira. Yeroo muraasaan kan viidiyoo gaggabaabaa isin biraan ga'u ta'a. Egaan har'a viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Viidiyichis akkuma argaa jirtan jechaadha. Killee Nuuskaafee fi zayituuna wajjin rifeensa keenya akkamitti yeroo gabaabaa keessatti dheeressuu dandeenya kan jedhuun qabadhee isiniif dhufeetiin jira jechaadha. Yeroo hedduu waa'ee rifeensaa kana irra deddeebi'eetiin dalagaa jira. Maaliif namoonni keenya akkaataa itti fayyadama rifeensaa irra caalaan nama keenya waan hin beekneef jechaadha. Waan arginee barannee irraa isin barsiisuuf qophii taanee dhufneetiin jirra jechaadha. Akkuma beekamu killeen jechaadha. Killeen akkuma argaa jirtan kana kan keessaa isa booraa jechaadha. Isa boora sana qofa fayyadamna, bishaan isaan fayyadamnu jechaadha. Nuuskaafeedha. Kunis ammoo nuuskaafee daakamaa jechaadha. Akkuma argaa jirtan kanatti nuuskaafee daakamaadha. Nuuskaafeen baay'ee rifeensa adii ta'ee gurraachessuu fi rifeensa gurraacha ammoo ibsuudhaaf baay'ee kan nu gargaaru ta'a. Akkasuma killeenis jechaadha yookaan ammoo puuphaan boorri jechaadha rifeensa keenya ibsuu lamma'uu yookaan ammoo bifa bareedaa ta'ee kennuufiif faayidaa guddaa qaba jechaadha. Akkasuma rifeensa kun dheerina qofaaf osoo hin taane rifeensa buqqa'uuf rifeensa haphii ta'eef jechaadha. Rifeensa buqqa'ee namarraa ciccituuf deebi'ee ammoo rifeensa akka forforii wantoota akka forforiitiif baay'ee barbaachisaadha jechaadha killeen. Akkasuma boonnis yookaan nuuskaafeenis kana hundaaf dawaa guddaadha jechaadha. Mee hanganumaan gara viidiyootti osoo isin dabarsine dura namoonni chaanaala keenyaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jecha. Warroonni duraan maatii keenya taatan ammoo sheer gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jecha. Asumaan gama viidiyootitti isin dabarsaa hamma dhuma viidiyoo kiyyaatitti nu hordofaan affeerraa kenna. Egaa jalqaba irratti wanti nu barbaachisu jechaadha. Killeedha. Meeshaa akkana qopheeffattanii sana booda killee ni cabsinaa jechaadha. Egaa akkuma argaa jirtan kana jechaadha. Amma killeedha jechaadha. Killee kun akkuma argaa jirtan kana killee bishaan adii isaa sana osoo hin ta'in killeen kan nu barbaachisu killee booraa jechaadha. Itti aansitanii maankaa finna jechaadha. Malaaqa yookaan maankaadha. Isa kana sirriitti killee adii tana waliin dhoofne jechaadha. Killee boora tana hedduu isin fayyadde killeen jechaadha. Maaliif rifeensa keenyaa sirriitti waan nu barbaachistu jechaadha. Maal gooti tokkoffaa ni ibsiti rifeensa keenyaa yeroo xiqqishuu qibaatii yookaan ammoo zayita xiqqoo isii guutti dibdan jechaadha. Rifeensi keenya sirriitti addaata. Sirriitti ifa jechaadha. Gurraacha'ee ifa jechaadha. Killeen akkasuma qishiraa yookaan ammoo forforiidhaaf baay'ee barbaachisa. Rifeensa keenya kan ciccituuf killeen baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Hafuura takka hin qabu jechaadha. Itti aansitanii killee akkanatti qopheeffannee killee kana sirriitti akkanatti waliin dhoofne jechaadha. Killeen kun ammoo yoo argame killee baladii yookaan ammoo killee biyya keenya sana osoo ta'ee barbaachisaadha. Kan biyya kanaan hin beekne namoonni hedduun killee biyya araba namtolcheedha jechaadha. Osoo killee baladii ta'e yookaan ammoo killee onnaadhaa ta'e bareedaadha jechaadha. Killeen kun baay'ee isin barbaachisa. Killeen yeroo hedduu rifeensa keenyaaf hedduu barbaachisa jechaadha. Itti aansinee nuuskaafeedha jechaadha. Nuuskaafee finna buna yookaan nuuskaafee buna daakame jechaadha. Kuni nuuskaafeedha akkuma argaa jirtan kana. Nuuskaafee akkuma argaa jirtan kana kun nuuskaafeen kana jechaadha. Buna daakamaadha jechaadha. Inni kun rifeensa keenya adii gurraacha'e yookaan ammoo adiidhaaf jechaadha. Baay'ee gara gurraachaatti akka deebi'uuf rifeensa keenya kan addaatuuf jechaadha. Gara gurraachaatti akka deebi'u hedduu nu fayyada.
Kana malees rifeensa akka malee lallaafisaa jechaadha. Nuuskaafeen ni lallaafisa rifeensa kana gara luucaatti deebisaa jechaadha. Kun amma hangana fayyadamaa jira jechaadha. Hangana fayyadamaa jira nuuskaafee irraa. Okay. Hangana fayyadamne jechaadha. Nuuskaafee kanaa fi killee sirriitti waliin dhooyina jechaadha. Nuuskaafee fi killee sirriitti waliin dhooyina. Nuuskaafee fi killee boora qofa fayyadamne jechaadha. Nuuskaafeen akkuma beektan hedduu barbaachisaadha. Maaliif rifeensa keenya ni gurraachessa, garmalee ni gurraachessa. Ammas deebi'ee rifeensi keenya akka gara luucaatitti deebi'u yookaan ammoo akka lallaafatu nu fayyada jechaadha. Akkuma argaa jirtan kanatti amma killee fi nuuskaafee sirriitti walitti miksi godheetiin jira yookaan ammoo wal seensisee wal fudhachiiseetiin jira jechaadha. Sirriitti akkanatti waliin dhooytan jecha. Haga inni sirriitti wal fudhatutti malee fayyadaman eegaltanii jecha sirriitti wal fudhachuu qaba. Maaliif nuuskaafee fi killeen kun sirriitti yoo fudhateetiin jedhe wal bira tajaajila kennaa jecha. Sirriitti akkanatti wal seenuu qaba. Argaa jirtan kanatti. Killee boora qofa fayyadamna jecha. Killee adii bishaan keessaa sanii fayyadamnu killee boora qofa fayyadamna. Kun akkuma argaa jirtan kanatti jechaadha. Sirriitti akkanatti wal seenuu qaba jechaadha akkuma argitan kanatti. Gartanii akkuma amma argitan kanaan haala kanaan jechaadha. Amma sirriitti akkanatti eega wal seeneetiin jedhe yookaan ammoo wal nyaateetiin jedhe jechaadha. Killee fi nuuskaafee yookaan ammoo bunni jechaadha. Deebinee ammoo inni biraa kan itti dabaluu qabnu maalidha? Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya jechaadha. Amma isa kana akkuma argaa jirtan kanatti sirriitti walitti miksi gooneetiin jira. Sirriitti waliin dhaheetiin jira jechaadha. Akka inni sirriitti wal fudhatutti jechaadha. Nuuskaafee fi killeen jecha kun akkuma argaa jirtan kanatti. Kun akkanatti eega wal fudhateetiin jedhe deebinee ammoo maal itti daballa wanti nuti dabaluu qabnu maalidha jechuudha. Zayitaa jechaadha. Zayitii zayituuna jechaadha. Zayitii zayituuna amma ani xiqqooma itti dabala jechaadha. Anuma malaaqaa takka jechaadha amma kan itti dabalaa jiru. Zayitii zayituuna jechaadha. Yookaan ammoo zayitiin illee ta'uu danda'a. Zayitiin afiyaallee ta'uu danda'a jechaadha. Isa kana amma sadiin kana sirriitti wal fudhachiiftan ammas deebitanii jecha. Akkuma argaa jirtan kanatti jechaadha. Kanatti wal fudhachuu qaba jecha wanti kuni. Eega kanatti sirriitti wal fudhateetiin jedhee booda deebitanii amma akkaataa itti fayyadamatti ogguu isin dabarsu jechaadha. Osoo gama itti fayyadamatti isin dabarsin dura wanta kana nama shamarran qofa osoo hin taane dhiiraafis hedduu barbaachisaadha jechaadha. Warroota rifeensa adiidhaatiif rifeensa sirriitti gurraachisuudhaan baay'ee gaariidha jechaadha. Rifeensa shamarranis ta'ee dhiirri dawaa kana fayyadamuu ni danda'anii jechaadha. Lamaaniifuu kuni murteessaadha. Deebi'ee amma wanti amma isin barbaachisu maalidha? Akkaataa itti fayyadamaati jechaadha. Dawaa kana hogguu fayyadamtan nama waan xiqqoo waan isin agarsiisuudhaaf waan muraasa qofa dalage waan ta'eef jechaadha. Warroonni rifeensa guddaa qabdan yookaan ammoo rifeensa dheeraa akkasuma ammoo baay'ina qabu qabdan waan guddatti fayyadamuu dandeettan killee 4-3 hanga 5tti fayyadamuu dandeettan jechaadha. Akkasuma nuuskaafees jechaadha. Maankaa yookaan ammoo malaaqaa akkanaa kana 4-5 itti naquu dandeettan jechaadha. Akkuma baay'ina rifeensa keessaniitiin itti fayyadamtan jechaadha. Mee amma akkamitti akka fayyadamtan isiniif hima ammas nafaana bu'a.
Egaa akkaataa itti fayyadama jechaadha. Amma akkamitti fayyadamtanii wanta kana rifeensa keessan jechaadha sammuu isa haga hunda hidda rifeensa keessanii irraa eegaltanii hanga caafii rifeensa keessaniitti itti dibdanii jechaadha. Wanta kana sirriitti dibattanii akka gadi seenutti itti riidanii jechaadha. Sirriitti rifeensa keessan wal seensiftanii itti riidanii jechaadha. Akkasitti riidanii hin geessitan booda peestaala yookaan ammoo kiisa fiddanii kiisa sanaan martanii jechaadha. Martanii hiitanii fiddanii carqii biraatiin yookaan ammoo huccuu gubbaadhaan hiitanii jechaadha. Galgala dibatamaa jecha wanti kun galgala fayyadamtanii akkasumatti itti eega fayyadamtanii bultan booda ganama kaatanii jechaadha. Saamunaadhaan ofirra dhiitanii jechaadha. Waan rifeensa qabu waan foolii qabu miti. Wanni takka wanni irra shakkitanii jiru jechaadha. Waan foolii namatti dhabu miti. Kanaaf eega kana fayyadamne booda akkasitti haguugnee eega bulchinee ganama kaanee ofirraa dhiina jechaadha. Dawaa kana kan fayyadamtan jechaadha. Torbaanitti si'a 2 si'a 3 irraa filatamaan garuu torbaanitti si'a 3 osoo fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Yoo kan isinitti hin tolle ta'e torbatti si'a 2 fayyadamuun dirqamaa jechaadha. Kanaaf mee jarrabaatii yookaan ammoo fayyadamaatii bu'aa isaa argaa isiniin jecha har'a viidiyoon qabadee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.